Wallo jechuun ilmaan Oromooti. Lolli immoo banamee jiru lola walloo irra baname osoo hin taane lola tuguuqaa ilmaan Oromoo irratti banamedha. Sanuma akkasumatti fudhan. Walloonis yakka qobatti akka wallootti hojjette yookaan akka biratti waa balleessite lolli irra banamee jiru. Oromoo waan ta'eef qofa Oromummaa balleessuuf qofa irratti banama. Dhalli keenyatu jirma hundaa of dagachuu jechuudha. Of dagannee of jalaa batuudha qaabannaa. Yeroo xiqqoo haalli kun xiqqoo oogu yookaan Oromoo xiqqoo asii waa taate jaan hundi as garagalee haa jaakaarratti ija jechuudha. Maali kun ijjiinsa barbaachisu bara. Nuti rakkoo wanti nuti ta'e isuma har'a nu gubee boruun yaadan jechuudha. Isa har'a nu gubee boru dagannee jirra. Kanaatu rakkoo nuti ta'e. Silaa akka Oromootti nuti nama kan gubees kan urees godaannisa seenaa irraanfatuu qabne kan nuti hambisees sammuu keenya tana keessa naannawee jiraate akkasuma gootawwan keenya of kenniinsaa maal irratti kutanii maal nutti dabarsanii sammuu keenya tana keessa naanneffannee jiraanne. Egaa uummanni Oromoo maal keessa jira kajaa'amu kun gaafeen hin jiru jechuudha. Uummanni hundi nuti of gowwoomsaa jirra jenna. Abjuu jireenyaa keessa jiraachuun akka Oromootti nurraan barbaachisu. Gamitti dhufe murteessaan isa kanaa beeka. Maal godhaa dhufe Oromoo barbeelee isaatii qoqoraa nyaataa ajjeesaa awwaalchasaatu dhabamsiisaati gubaa gubsiisaa muraa jechuun mursiisaati hidhaa hiisisaa bakka tana dhufa. Kun qophii sagantaa bilisootiif. Qophiin sagantaa bilisootiif yeroo isaa eeggate kan isinii darbudha. Maarree lafaa fi iddoo jirtan hundarraa sabboontonnii fi qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo hunduu dandeettii fi beekumsa qabdan hundaan irratti hirmaattanii waan dandeessaniin nu jajjabeessuun dirqama Oromummaa ta'uu isin hubachiifna. Ashama kabajamtoota fi hordoftoota bilisootii fi har'aan tana qophii addaa yookiin gaafii deebii qabannee isiniif dhiyaanne haala Oromoof Oromiyaan yeroo ammaa keessa jiru. TV gaafii deebii akkuma itti fufetti jira. Haga xumura gaafii deebii keenyatti dhufaana turan affeerraa keenya. Achumaanis subscribe, share hin dagatinaa isinii jechuudha. Lola walloo irratti Oromoo walloo irratti banamee jira. Hindaaleeyyii naannoo Amaaratii fi walumaa gala mootummaa keessa taa'aaleetuma warroonni hindaaleeyyii isa wajjin jiraatu fi mootummaan naannoo Amaaraa kunni wajjin jechuudha. Kanarratti lolli uummanni walloo fakkiyaaf eegatee pelleef wajji walii galanii uummata Tigraay wajji walii galanii jedhan amman tana lolli walloo irratti baname kuni mee garameef deemaa maaliif ka'ee kaayyoon lolli kun ka'eef xiyyeeffannaan isaa maali jettee ilaalta? Bareedaadha. Lolli walloo jechuun ilmaan Oromooti. Lolli immoo banamee jiru lola walloo irra baname osoo hin taane lola tuguuqaa ilmaan Oromoo irratti banamedha. Sanuma akkasumatti fudhan. Walloonis yakka qobatti akka wallootti hojjette yookaan akka biratti waa balleessite lolli irra banamee jiru. Oromoo waan ta'eef qofa Oromummaa balleessuuf qofa irratti banama waan jabaatanii isaanillee falmachaa jiraniif akka eenyu falmatutti of ta'anii jechuun waan jiraachuu barbaadaniif akkuma Oromootti akkuma gaafa kaan sirnoonni dabra kun bakka takkaan nu eegaleetummaa san cabsee kaan dabraa kaan caccabsaa ta'u. Tartiibummaan. Kanaafi walloon lolli irra baname loluma Oromoo irratti banamee jirudha. Lola birootii miti. Addatti wanti akka birootti fudhannee isa san gamaagamne olii gad qabnu hin jiru. Lolli walumaa galatti nurratti banamee jiru lola tuguuqaa shanii ilmaan Oromoo Oromiyaa tan ammoo dhuunfatanii ofiirra jiraachuuf sirni of malee eenyu hin beenye kun sirna bar uumaa hin beenye uumama kan silaa dachiif lafa tana uume uumama kana hunda tolchee warra hin beenye kanaatu bar waan kana godhaa jira. Kuni of malee waan takkallee hin beeku jechuudha. Kanaafi Oromummaa tana dhabamsiisuu fi banan akka addatti walloo jedhamee wanni ilaaluun jiru Oromoon bakka jirtu hunda agartee jabaatee nuti yeroo hunda rakkoo qabna. Sanirratti uummanni Oromoo walloo Oromoodha, Oromiyaadha, lafti isaallee Oromiyaadha. Kanaafuu uummanni Oromoo fakkeenyaaf lolli achirratti baname kana akkamitti ilaalan xiyyeeffannaan isaanii fakkeenyaaf lafa Oromooti.
Oromoo kan uummataa jiru kun mana fakkeenyaaf wajjin gubanii uummata nyaatee garaa ofiitiif hin quufin mana irratti gubanii waa hedduu suukaneessaa isa raawwataa jiran badii waa hedduu kanaaf uummanni Oromoo maal jedha mee akka keetitti hoo Kuni bareedaa. maaltu dhagahame? Ambar dubbadhee maanta wanti isin jechaa jiru tokko lolli baname lola walloo himaa walloo waa balleessitee akka walloo jaamee baname lola Oromoof Oromummaa balleessuuf deemudha lolli baname. Kuni gaa lola waloo keenyaati. Maaliif callisanii jechuu kooti? Maaf callisan isa jaamu nuti maal keessa jirra hajuutti si deebisa. Maaf callisanii dura akka Oromootti maal keessa jira. Nuti akka Oromootti yeroo hundi rakkoon nuti qabnu yeroo waataan haa jennee akka waraabessi yookiin akka maalitti marachuu akka qaban. Saniin hin barbaachisu. Ilmi namaa kawaa hojjetu lafarratti jechuudha. Lafarratti keessorratti akka dhalootatti ofitti deebi'ee of tahee jechuudha. Namni yeroo sirbu qaba bara. Yeroo sirbu qaba. Yeroo gadduus nama qaba. Yeroo maasii onnatee gadda san keessaa ittiin bahee tabirootti dabruus ni qaba. Nuti dhalli keenya tun yeruma hundaa of dagachuu jechuudha. Of dagannee of jalaa batuudha qaabannaa. Yeroo xiqqoo haalli kun xiqqoo oogu yookaan Oromoo xiqqoo asii waa taate jaan hunduu as garagalee haa jaakaarratti ija jechuudha. Maali kun ijjeen san barbaachisu bara. Atuu gabroomtee jirta falmaarra jirta namni gabroomee falmaarra jiru iyyuu miti. Yeruma hundaa'uu falmaa isaa finiinsuudhaafidha. Garaa isaa hidhatee jabaatee keessoo wal quba qabaatu waan keessa jiru san dagachuu hin qabu jechuudha. Nuti rakkoo wanti nuti ta'e isuma har'a nu gubeehu boru hin yaadan jechuudha. Isa har'a nu gubee boru dagannee jirra. Kanaatu rakkoo nuti ta'e. Silaa akka Oromootti nuti nama kan gubees kan murees godaannisa seenaa irraanfatuu hin qabne kan nutti hambisees sammuu teenya tana keessa naannawee jiraate akkasuma gootuwwan keenya of kenninsaa maal irratti kutanii maal nutti dabarsanii sammuu teenya tana keessa naanneeffannee jiraanne. Egaa uummanni Oromoo maal keessa jira kajaamu kun gaafeen hin jiru jechuudha. Uummanni Oromoo irraan tana lola akka bifa saniin baname kana hunda bakka jiru waca tokko malee irratti hojjetee sirna kana firraa dhabama godhuudhaaf halkanii guyyaa hojjetu irra jira jechuudha. Sababni gaa nuututu of dagatu akkuma namasii kaasee ibidda irra dhugube boruu irraanfanna jennee. Kanaaf nuti akka ilmaan Oromootti warri beeku ni beeka. Warri beeku ni beekaa jechuudha. Warri gartee dammaqee dhugaa ofii qabatee deemu lola achitti baname maaliif akka baname beeka. Ajandaa irraan tana nuuf kaayamte fakkeenyaaf yoo si qabne amma Itoophiyaa tana keessa wanni deemu jiru waa'ee amantaatiin wantoota akkanaa kana hunda warri dammaqee jiru kun ni hubataa waan irraa ka'ees ka'umsa si eessarraa kaate eessatti deemti maaliif deemti isa jiru ni beeka jechuu barbaadeeti. Warri immoo yeruma waataan qofti haa jee guyyaa sadii keessatti bakka inni bu'eeruun agarra kuni hogguma takka ifin beeku jechuudha. Ifin beeku of jalaa badee jira of barbaadu qaba jenna Oromoon akkanaa kun jechuudha. Ashama kabajamtoota fi hordoftoota Bilisoo TV. Bilisoo TV gaaffii deebii akkuma itti fufetti jira. Haga xumura gaaffii deebii keenyatti dhufaana turan affeerraa keenya. Achumaanis subscribe maatii nuuf ta'aa fi share hin dagatinaa isinii jechuu kooti. Hayyee amman tana waa'ee kutaalee Oromiyaa keessatti maqaa adda bilisummaa Oromoo waraanatiin bobbaafamee loltoonni naannoo Amaaraa naannoo isaatirraa achitti fe'amaa jira. Oromiyaa keessa osoo fakkeenyaaf waraanni mootummaa naannoo Oromiyaa jiru fakkeenyaaf achirraa maaliif lolchiisuu danda'an? Maali shakkiin waraana Oromiyaa keessatti wal shakkammoo kaachirraa fidanii lolchiisuu danda'anii fakkeenyaaf Wallaggaa fudhannu Wallagga kutaa godinaalee arfan irratti lola hedduutu deemsisaa jira. Oromiyaa guutumatti walumaa galatti jechuudha. Keessattuu ka'amman tana fakkeenyaaf Wallagga lixaat irratti raawwataa jiru waa'ee gocha suukanneessaa baay'ee nama jibbisiisu mana keessaa fakkeenyaaf dubartii ulfaa wajjin mana keessatti gubuu midhaan qabeenya isaanii gubuu karaa irratti kan raawwate finxaaleyyii Amaaraa jedhanii malee warrootuma mootummaan harka keessaa qabudha. Warroonni waan kana godhe. Kana irratti mootummaan illee gabbayee waan tokko ibsa inni kennu tokko dhagaye. Hojii bara
yeroo hunda nuti of gowwoomsaa jirra jenna. Abjuu jireenyaa keessa jiraachuun akka Oromootti nurraan barbaachisu. Kana maaliif godhee yoo jette jarri kun maaliif bakka san dhufe akkamitti dhufe murtee isaan isa kanaa beeku. Maal godhaa dhufe Oromoo yoo beela waliin beelaa yoo harkate waliin nyaataa bakka san dhufe. Oromoo bar beela isaatii qoqoraa nyaataa ajjeesaa awwaalchasaatu dhabamsiisaati gubaa gubsiisaa muraa jechuun mursiisaati hidhaa hiisisaa bakka tana dhufanii jiru. Hayyee fakkii fakkaaf gaafii uummata fakkaaf warroota sammuun isaanii bal'isee yaan hedduu fakkaaf ni jira. Achumaan fakkeenyaaf hin hubatan jedhee abdii qaba. Fakkeenyaaf osoo waraanni adda bilisummaa achi keessa jiru akkamitti dhufanii dhahanidha. Kana fakkeenyaaf waraanni adda bilisummaa kun biyya hoogganaan jiru loltuu riphee lolaadha. Kunis akkana jiruuf deemee sababni kana bal'isiiti hordoftoota bilisootii biti. Kun bareedaadha. Kuni namoota akkas jiruuf deebiin ni jira. Inni akkas jiru san ofii isaatii maalirra jira hajuu deebii isaati. Inni osoo isaan achi jiranii kun akkamitti hajuu san maalirra jira hajuu wante inni sanuu mataan isaa maalirra jira hajuu deebii isaati. Namni tokko fakkeenyaa fi waraanni tokko waraanni falmaa gartee bilisummaa isaatiif falmu iddoo hunda ni jira. Injira maali ni falmata ni sossoowa sirna kana hanga danda'utti cabsaati deemaa jechuudha. Badi balleessaan dura wal makatee jira wanni kun. Biyya tana keessa wal makatee dhuunfatee uummata Oromoo kana qoqoraa nyaataa ka nyaachisaa kaleessarraa hanga har'aa waliin jiranii beeka. Kuni gaafa ati asii itti jabaattee asii immoo if biratti qocoluuni waan jiraati. Maal keessa jira innumtu gaafii akkanaa gaafatu kuni maal keessa jira mataan isaa akka Oromootti jira. Inni akka Oromootti maal dalageedha? Maal hojjechaa jira osoo dhuguma waan kana quba qabaate quuqama saba kanaa qabaate akkamma inni jiru kana dubbiin taate waan waraanni kun keessa jirus ni beeka. Haala inni irra jirus ni beeka. Adeemsa inni itti socho'u jirus ni beeka. Hubannoon isaa jechuudha. Duuba waan kee ala teessee maal keessa jira jettee eenyu gaafatta? Gaafiin kun isumatti deebi'a. Abduma akkas duusanitti deebi'a. Inni nuu keetii bara. Eenyu gaafata jiru? Osoo isaan achi jiranii isaan eenyu ta'anii gaafatanii jechuudha. Ati waan bilisoomtee hin bilisoomne maali? Ati bara. Ani imma Oromoodha. Waraanni bilisummaa Oromoo achi jirus Oromoo obboleewwan tokkootii jechuudha. Wanti sidaan geessaan jiru jechuu barbaade. Gaafa kana gaafii tana eenyu gaafatta ati? Eenyu gaafatta? Waan keessa jiru beekta. Waan ati keessa jirtu si beeku. Akkasuma dubbiin dhugaa yoo taate wanti Oromoo akkana taati. Yoo ammoo soba taate ala teenyee waan feene odeessuu garuu yeroodhaaf ka'a. Kijibaas haa ta'u dhugaas haa ta'u mirga godhu. Kaayyoo fuudhamtuu nama abboo warroota sani jechuudha. Garuu odeessuu dura maaliin odeessaa jira? Maaliin jechaa jira? Hajuu of miillachuudha qabaa. Yeroo fedhe ka'ee sirbee daansii dhiitee saaqqatee saaqqachiisee as garagalee gisee yeroo fedhe immoo as garagalee waan fedhe odeessuun amma kun hedduu nama qaanfachiisaa jenna akka Oromootti illee jechuudha. Hayyee ashamaa kabajamtoota fi hordoftoota bilisootii fi akkuma nu hordofaa jirtanitti nageenyi kenna isin bira haa ga'uudha. Gaafiif deebii kenna itti fufee jira hanga xumura gaafiif deebii keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya. Kun qophii sagantaa bilisootiif. Qophiin sagantaa bilisootiif yeroo isaa eeggate kan isinii darbudha. Egaa akkuma beekamu Bilisoo TV'n sagantaa qophii isaa irratti qophiilee garaagaraa oduu, seenaa, walaloo, warraaqsa, marii haala yeroo irratti hundaa'uun yeroodhaa yerootti isin biraan gahaa turuun keenya beekamaadha. Bifuma wal fakkaatuun ammas kan duraa caalaa sagantaa saba bal'ifachuuf sagalee uummata isaa ta'ee tajaajiluun qophii ta'es ba'uuf haala gaarii qophiirra jira. Yoom kana qofa Bilisoo TV rakkoolee uummata Oromoo biyya keessaaf alaa kan dur caalaa jala bu'ee uummata isaa uummata Oromoo biraan ga'uuf hifannoo yookiin dhufii tokkoon malee qeyyiroof qarree bilisummaa Oromoon dabaalamee as ba'uuf qophiirra jira.
Marree lafaa fi iddoo jirtan hundarraa sabboontonnii fi qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo hunduu dandeettii fi beekumsa qabdan hundaan irratti hirmaattanii waan dandeessaniin nu jajjabeessuun dirqama Oromummaa ta'uu isin hubachiifna. Qophii sagantaa Bilisoo TV irratti kan isiniif darbu haala yeroo Oromoo fi Oromiyaan keessa jirtu ilaalchisee sagantaa oduu dabalatee qophii marii qeerroof qaree bilisummaa Oromoo amajjii 23 bara 2023 miidiyaa bilisa sagalee uummata Oromoo Bilisoo TV irratti kan eegalamu ta'uu isin hubachiifna. Yoom kana qofa amajjii 23 bara 2023 irraa eegalee qophiin marii qeerroo fi qarree bilisummaa Oromoon dabalame haala yeroo Oromoo fi Oromiyaa keessa jiru ilaalchisee gaafa guyyaa jimaata yeroo hunda isiniif darbu ta'uu isin hubachiifna. Marree Bilisoo TV'n aadaa duudhaa seenaa sabboonummaa Oromootaan cobxee fi coba jirtu deebisuu murtii isaa hidhatee rogeeyyii fi ogeeyyii sabboontota ilmaan Oromootiin faayamee kutannoo murannoon as ga'ee ba'ee jira. Marree lafaa fi iddoo jirtan hundarraa sabboontonnii fi qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo hunduu dandeettii fi beekumsa qabdan hundaan irratti hirmaattanii waan dandeessaniin nu jajjabeessuun dirqama Oromummaa ta'uu isin hubachiifna. Hordoftoota kallattii Bilisoo TV wiixata hanga kamisaatti waarii booda akka lakkoofsa Habashaatti sa'aatii 10 irratti akka lakkoofsa Awurooppaatti sa'aatii 4 irratti yeroo hundaa kan isiniif darbu sagantaa oduu ta'uun isin hubachiifna. Kun qophii sagantaa Bilisoo TV. Qophiin sagantaa Bilisoo TV yeroo isaa eeggate kan isinii darbudha. Bilisoo TV jajjabeessuun dirqama dhaloota Oromoo addunyaarra jiru hundaa ta'uu isin hubachiifna. Kun qophii beeksisa sagantaa Bilisoo TV kan amajjii 23 bara 2023 irraa eegalee isiniif darbudha. Egaa daawwattootaaf hordoftoota Bilisoo TV hamma sagantaa birootiin walitti deebinutti horaa bulaa eebana. Yeseloli toma dubbi kana gamno batala babaro delenki dagala. Yeseloli toma dubbi kana gamno batala babaro delenki dagala. Imarafta ome yaba wala buyo dabu haleli falmata marganabu. Imarafta ome yaba wala buyo dabu haleli falmata marganabu. Nirajuma baras baranales kita sirba kumpair biyan kelujuta. Nirajuma baras baranales kita sirba kumpair biyan kelujuta. 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 Si mareto himadi dundu aditire lalachi mareto falfaltun falafitire si mareto ofin kennin barabadutti lala si mareto darre susuma giddutti gota anfaro gamadiga of daga tambiya daba tike fata dira wajaga hinamanin birakaba malan of suna kakaba bari jabanni kan jaba malan of suna kakaba chimi jabanni kan